مركي ده بس جبت سير بجراي كده مري وجبني كما تفكرني ده بكون أما ما كده ما يجي دروج لك ممكن دروج لك نم شوال نسير دروج لك من مرتي دروج سير أكملك لكوا بدو بدو لم يدوم مالك كرمو سديكر ابن مكلم مالك أبغى تنتظر ما ينتظر من مالك سكتة كرك ما دي داري بدي جوا هجرك من دو أبغى نمك بدأ هجرك أنا نم تبكر ركض نم تبكر أصدق من أتمنى بكرك أتمنى تبكر تبكر أنت بيلا لك أنا من كذا لك ترى مني لك مكيف نبي لك ترى كده قال كده من كذا نتيجة وكان أكو بركة من كذا نتيجة ورثي إلى الفقر وإلى لما كانوا إلى الحج كانوا جنب فيه وقت بتحمل دلالة هكذا كان الوقت كان المجرد بيلا كده كان كان نتيجة كان ما تبغى ورا كان تبغى نتيجة تبغى ورا كان تبغى نتيجة تبغى هكذا كده على كلام نتيجة نالك وقت كمان تكاد تبغى نالك كيف تقولي تكاد كيران تقولي تكاد ممكن الرجال تكاد جيران ما تكاد كمان ما تيرا تكون تكاد تجلسو دلان ما تكاد كمان ما تجلسو كمان ما تكاد تجلسو كمان ما تجلسو جم ديري كو بيسلا ولا تجلسو كمان ما تجلسو أكيد ما تجلسو بيلو تجلسو mereka kena kena kita anak tujurus dan tidak ada kanan mengkota kita tidak ada kanan mengkota kita sekarang kita Girisan share goda girisan share goda ero takkame girisan isa jirtan daddafa dubbi jabaate nuti ganda fi miti kani iyya jirrufi abbaan fede gandumma isa allayya geessachuu danda'a girisan daddafaati share goda dafa namni kubatti garamare kubatti la bibira ubi korkorbaate hubatte dafa itti abba fi la bigole ya batte bira ke tehdiru halaga ke tungira halaga wali ko jira ake bibira ani ke hindalu wa anso ga bujira yode na ko na wa ba ya bira ri ye bi ka karbe wa ka batte ga ko ba batte garam ko ko akkam jirtan ilmaan oromoo nagaa fayyaa jirtanii bakka jirtanitti akkam jirtan baga nagaan dhuftanii girrisaan baga nagaan dhuftan girrisaan akka kiyyaa jechuudha ani girrisaa ta'uudhaan beeytanii I'm so proud to be girrisa by the way so an girrisaadha kanaafu ar'aan tana Brigadier General Kamal Galchuu qabsaa keenya akka ta'eni beeytanii jennee akka faarsinullee namni oromoo malee nama malee homaan ta'u homallee ta'uu hin danda'u garuu arra General Kamal Galchuu kabajamoon General Kamal Galchuu haa jedhuni ar'aan tana televizyina boqqolloo televizyina diina oromoo irratti ol bahee iccitii ummata oromoodhaa kana hunda gannaquun isaa
kuni waan biraati, waan addaati. Nuti gandummaadhaaf miti. Kan qabsoo uummanni Oromoodhaa goonaa jirruuf gandummaadhaan miti. Hamma dandeenyeen kan iyyaa jirruuf ka haga lubbutti illee dabarsinee kennu teenyuuf gandummaadhaaf miti nuti. We are not gandummaa teedee miti qaqqaleenyaa. Jeneraal Kamaal Galchuu arra televiziyoona taayee danda'a irratti bahee iccitiin inni ABO fi KFO wajjin dubbataa ture akkanatti gannaquun isaa kuni waan dhiifamallee isa jechisiisuu hin teenye. Uummata Oromoo waan hamaa waan takkaa dhageenyee hin beekne Kamaal Galchuudha wanni arraan tana dubbataa oole jechuudha. Irra deddeebi'eetiin dhageeffadhe viidiyoo kana amanuu dadhabe gurra kiyyaan amanuu dadhabe yaa jamaa. I cannot gurra kiyya amanuu dadhabeetiin irra deddeebi'ee dhageeffadhe. Yoo ka gandummaadhaaf ta'u taate arsii ta'ee fi miti ka isa deeggarruuf qabsoo isaatiif waan inni kana dura hojjeteef isa deeggaraa ture. Yoo arraan tana uummata Oromootti jijjiiramee taayee danda'a wajjin gaddeebi'ee uummata Oromoo iccitii kana hunda dhaabni tokko yaadaan adda adda ta'uu waan biraati. Garuu iccitii wajjin dubbatan televiziyoona boqqorroo irratti gabbu'ee televiziyoona taayee danda'a irratti gabbu'ee uummata Oromoo iccitii kana hunda harcaasuu meediyaa irratti arraan tana meediyaa diinaa meediyaa taayee danda'aaf irratti dhiisi sadarkaa Facebook kan irratti iccitii namaa dubbi iccitii waliin dubbatte iccitii ani ambozoneedhaami ani barre iyyaala suuq alagala baran ambozonee taraadhaa baran gartee iccitii uummata Oromoodhaa sadarkaa wanni waan kana irratti hin dubbadha. Okay? Ciniineetiin akka nadhii gammadaati addunyaa tanarraa badetti banna malee jechaa jirra jechuudha. Ar'aan tana televiziyoona irratti ol bahee Kamaal Galchuu televiziyoona taayee danda'a irratti ol bahee taayee danda'a gammachiidhuudhaaf akkanatti afaaniin waan kana dubbatuun isaa qabsoo uummata Oromoodhaa of duuba deebisuudha. Ani dhaaba kanaan yaadaan adda jechuun waan biraati. Garuu gabbahanii iccitii waliin dubbatan televiziyoona diinaa televiziyoona OBN irratti baanii kana dubbatu jechuun waan biraati. Waan dhiifama caalaa dhiifamallee nama waliin gaafachiifne jechuudha. Yoo kana dura uummata Oromootiif hojjetee ar'aan tan uummata irratti as garagalee uummata Oromoo waraane ka dur sun badee jira. We don't care waan amma inni keessa jiru laallaa jechuudha. Ar'aan tana haasoo inni isaa haasaa bilxiginnaa haasaa taayee danda'a gartee haasaa nama maallaqa nyaatee caalaadha. Namni maallaqa nyaateeyyuu deebisee iccitii waliin haasee meediyaa irratti baheen dubbatu. Meediyaa uummata Oromooti irratti iccitiin dubbatu ilmi namaa jechuudha. Ammallee akka nama tokkootitti kabajaa isaa qabna. Obboleessi Omee irra deebi'aa dhageeffadhaa gurri keessan isin amanu. OMN wajjin rakkoo qabama walitti. Jawar wajjin rakkoo qabama walitti. Maali? Duuba hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaatiin maal jenna? An Daawit Ibsaa waa'ee namaa iccitii haganaa haasawin agar. Namni haga kiyya Daawit Ibsaa arrabsaa ture hin jiru. Namni haga kiyya Shanee arrabsaa ture hin jiru. Hin dhageenye kana Daawit Ibsarraan kana duraan. Iccitii an beeku an lafa jalaan meediyaa irra bahee Daawit Ibsaa kana dubbatu nagarre. Daawit Ibsaa meediyaa irratti bahee kana wajjin goone kana dhaha asiin dhaha kun jechuun bar akkuma gaafa duraa asiin mishigii kana qabatee jira addi bilisummaa Oromoodhaa mishigii kana dhaha tarsiimoo kana dhaha bakka kana facaasaa jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Maal hambise? Kana boodaan Kamaal Galchuu uummata Oromootiif. RCJ isan deeggaru an Kamaal Galchuu waan inni Oromoodhaaf goota keenya bara kana aangoo isaa dhiisee bosona seene kana keessa dabre jenne waan inni hojjetetti dhugaa isatti isa deeggaraa turre.
garuu har'a dhufee yoo ummata Oromoodhaa akkanatti iccitii baasee ummata Oromoodhaa xiqqeessu kuni nama waa nyaati caalaadha. Kamaal Galchuu kana beekuu qabaa jechuudha. Akkamitti kun ta'a? Akkamitti kun ta'a? Mee ani waan biraa isiniin hin jedhu isinummaan deemaati dhageeffadhaa waan inni OBN irratti haasaa ture. Akkamitti iccitii walii baasti dhiirti? Marfee akkam waraananii achirratti isa baasan televizyina sanarratti. Kiniina akkam liqimsiisanii akka inni kana hunda dhagaye. Ameerikaan gaafa Saddam Hussein qabde, gaafa Saddam Hussein goda keessaa yaaste, odoo uf beeku afaan isaan babbanne akkasitti Saddam Hussein ka isarratti ibsan qorichaan waraananiit maali godhaniit sanboodaan turaniiti ka meediyaa irratti isa baasan. Saddam Hussein ka harka ummata sanii waraana Ameerikaadhaa seene sammuun isaa sirrii hin jiru yeroo akkasitti haasawsan. Kamaal Galchuu har'a maali marfee akka si waraantee Taayyee Danda'aa afaanii OBN irratti ol si baaste? Kana boodaan akkamitti si amannee ummanni Oromoodhaa si wajjin wannaa haasa? Ummanni Oromoo akkamitti si wajjin kana boodaan iccitii haasaati? Akkamitti iccitii qabatuu dadhabdu waan biraa dhiisi? Dhaabaan yaadaan adda adda jettee dubbachuu dandeessa. Akkamitti waan akkanaa gannee qabaatee namana? Silaa bar wanni meeqa wanni nuti jechaa turre Kamaal Galchuu nuu fidaa Ameerikatti. Kamaal Galchuu Ameerika simannee ummanni Awurooppaatti, Ameerika, Kanadaatti, Awustiraaliyaatti deemee ummata biita akkamitti simanna kana boodaan? Akka nama tokkootitti dhuftee gartee ummata diaaspooraa biyya alaa jiru kana irra deemtee haasaa gootee wajjin wannaa gootee akkuma kaan dhaabbolii kaanitti, akkuma hoogganoota kaanitti, akkuma aktivistoota kaanitti goote jennee yaadaa turre nuti. Akkamitti si amanna kana booda? Har'aan tana afaan Taayyee Danda'aa, afaan Bilxiginnaa, I don't know yoom akka dhayxee Abiy Ahmed kanaaf gatsi ergen beeynu nuti. It's very shameful on you. It's very shame. Kana caalaa waan tokko dubbachuun barbaadu. Kana caalaa waan tokkollee dubbachuun barbaadu. I'm done. Dhugaa Rabbi. Amma afaan biraa dubbachuun barbaadu kana caalaa. It's very shame. Haganumaan dubbadha. Haganumaan dubbadha. Namni akkamitti iccitii ol baasee televizyina diina irratti, televizyina OBN irratti, televizyina diina ummata Oromoo irratti waan akkanaa haasa'a. Yoo arsii taate arsummaadhaan arsummaaf sin deeggarru nuti. Kaleessa caalaa bultumeedhaa fidaniita achirratti tooppika nuu baasanii sanirraa nu iyyisiisaa turan. Caalaa bultumee waan shaawaa ta'ee fi mika irratti bobbaan waan ummata Oromoo irratti duula banee fi Bilxiginnarraa maallaqa nyaatee kondominiyeena mana viillaa takka makiinaa fudhatee ummata Oromoo irratti alba'aa tureef irratti kaane. Ati arraan tana deebitee tooppika biraa fidanii achirra nu kaanii jechuudha. Teetuun adda. Caalaa bultumee gaafa shanee kee waraana keessa ture hin beeku gaa yoo lafa jalaan tiime meediyaa irratti ol bahee kana hunda dubbanne. Jeneraal tokkorraa, birgiidar jeneraal tokkorraa jechuudha. Waan arsii taateef sin deeggaruudhaan. Oromoo waan taate ani arsii, ilma arsii ta'an. Ani arsiidha. Garuu yoo ati Oromoo nyaatuu kaate sirratti hin ka'a. Waan tokko beekuu qabdan. Qabsoon ummata Oromoodha. Osoo Jawaar boru deebi'ee ummata Oromoo irra garagalee baaburri qabsoo ummata Oromoo akkan dhaabbanne beekaa kana. Garuu seenaan isin warra waa fudhatee asirratti iccitii Oromoodhaa baasu kana isin gaafata. Osoo taate anaattu ani Hangaasaa Ibraahim faa gadii miti. Ani Amboo faa gadii miti. Amboo fi Hangaasaa anatu walitti fide 2018 January
around 2017 December to January anatu walitti fide telefoona lachuu isaanillee argeetiin jira ani nama sittiin hima clear godheetiin sittiin ani nama kaaree meetira 500 fudhatee Oromoo irratti wanni jedhuu miti ana tokkicha ka asii dhaqee biyya obboleessa kiyya awwaallatee asit deebi'e obboleessa kiyya warra ajjeesan hidhatti guuree Ameerika deebi'e guyyaa tokko lafan gaafatin odo gaafadhaa warri hangaasaa beeytan warri amboo beeytan gaafadhaa amma anaa fi isaan ignore wal goonee jira hangaasaa naga block na godhee jira Facebook irra okay Nazir asii barbaadamta biiroo tanaa barbaadamta biiroo mataa no an lama kaaree 500 fudhatu miti ani nama kaaree 500 fudhatu miti ammallee sitti himaan jira no that's not me ani ofiisa wanni dura dhaabbadhee mataa keessa na kurkuma Facebook irratti hoteela keessa taa'ee Jawaar arrabsaa Oromoo xiqqeessaa Nubia Median arraamiti Median Nubia kun kan dhaabbamte isarra hojjetta kan hin jedhamne arraamiti the plan was before we leave United States odo hangaasaa asirraa hin deemine sittiin hima ammallee dhage okay sammuun nuti dhummuugaa keessa dhalannee itti guddannee suni nuuf hin ayyamu sammuun keenya sammuu bar wanni hundi sammuu kanaa bar siif hin ayyamu naaf hin ayyamu miskiinummaa tiyya tanaan hin jiraadha malee naaf hin ayyamu sammuun kiyya naan ayyamu somehow sittiin himaa jira hangaasaan sitti hima ana qofa kanii ofiisa irra deemaa kadhate odoo na gaafatan namni hangaasaa kana amma dubbatu Dr. Hangaasaa maalijin namni shan jala deemaan turre gaafa ilmaan Oromoodhaa isa jala hiriirse jechuu Dr. Maarriyyoo jinni isalleetu nagane nasobaa ture by the way hangaasaan jechuu nasobaa ture baay'ee nasobee jira na gowwomsee jira okay akki anaa fi inni itti asirra baane asir kanan turre jidduudhaan ni taatee fi maallaqa argatee lafa argatee ni jijjiira haalli kiyyaa fi hangaasaa kanan turre waggaa tokko dura waggaa lama dura jechuudha yeroo asirratti kanuma isinitti himuu barbaada waa maraafu ar'allee taanaan Arsii ta'i Shawaa ta'i Wallagga ta'i Jimma ta'i Boorana ta'i Gujii ta'i Wallo ta'i yoo ummata Oromoo nyaatuudhaaf as deebite sin dhiisnu abbaa feetee jechuudha si salphisna kanuma wanni jiru nagaya keessa oola General Kamal Galchuu shame on you big shame on you kanumaan sitti waan baay'ee dubbatuun barbaadu maalii fi borullee sirraa dhagahuu barbaanna ar'aan tana gabbaastee iccitii ummata Oromoo gaddiigaa oolte boru maal akka jettu hin beeynu amma kana caalaa dubbatuun barbaadu